Jimma Jimmy Abba Iseni Zinga Fadani Jimma Jimmy te jijim batina daba machuudha waan sana. Milalu nuve anavu abadan zalanavu. Shama kam jitu reaction gochuun akka tufetti jira guutuu abarraal beemisa sharrat react goonerra amma Jimma Jimmy te fi shaashmanne no afachuudha. Jimma Jimmy te shaashmanne wal faansa mo react goonachuudha video lama sadii gochaarra dhugaa albemi ajaa'ibaati namootiin daawwanne seenaa daawwadhaa namoonni channel kanaaf subscribe go haratan subscribe godhachuun barbaada. Dhugaa muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati. Albemi hundisaammoo lyrics qaba, clip qaba, taateewwan achi keessatti video qabachuudha. No audio qofa yookiin track qofa miti. Video qaba baay'ee namatti tola beatinsa bakka wantoota haaraadha wantoota jiranii. Bicha muuziqaa ajaa'ibaati. Amma Jimma Jimmy irratti react goona. Jimma Jimmy Gaffing Ada tapha Fanomo keessa jira. Ada Fanomo keessa afaan ada yu ta'uu baateyyuu naannoo keenyatti beeka. Jimma Jimmy te jijim ette namoonni kana dubbatee maal bakka taphi kun taphatee boyiiti jira. Beekuu dandeessu baay'een keessan. Jimma Jimmy te kan jedhamu tapha. Maybe naannoo keenyatti gara Wallagga kanatti hin beekamaa naannoo biraa jiraatee hin beeku. Maybe sana ta'uu danda'a. Sirba Jimmaa dhee yaadaa ture baay'ee. Yaa bareedu Jimma waan Jimma Jimma te uzi Gaffing gafatani Jimma Jimma te uzi Gaffing gafatani Jimma Jimma te uzi jedani Mali malakana Mali jama Challizu namate Dubbachu nama Gaffing gafatani Jimma Jimma te uzi jedani Mali malakana Mali jama Challizu namate Dubbachu nama Kabi male gaddi suvi Fadi yada lelisu Danya jaba Danya na faanu mootiin garuu danya manna maaltu danya abbaa murtii Gofla baasin barrisuufi Boddee qabdee naambisuufi Dursii barii malee seera qaba Umuriin gojaa qoba Dhaggeeffadhee naadhaaf Hibboo Abbaan kottaa hin gallaa jedhee Ijoollee tattaa bannaa Jimma Jimma Jimmy Abba Iseni Zinga Fadani Gafi Baba Isa Wamba Yega Fachuni Jalala Irisa Abba Kardi diimaa kennuu baay'ee ta'etti Unnu ariitee fixaarta Jimma Jimmy te jijim namni kana amma maaloo gee dhufutti namni dubbate kana nyaata yookiin kana adabama waliin jedhameetu callifamee dhaggeeffatama dhugaa tapha kana tapha baay'ee taphannu isa booda abbaan dubbate na dabama jechuudha waan sana Jimma Jimmy te usii jedhan inni dhuusaa dhabaqqa Jimma Jimmy te Jimma Jimma te Jimma te moe Eyye dubbachuuni badii argeeni Abba na jaallata jaarsa gaarii dansaa nama Addana dhungaate gorsana laate gaaffiin gaafaatani Jimma te uzii jedheeni Mali malakana Mali jama Challisuun ni taate dubbachuu nama keessa wanti namatti bakka hunda isaatti kisiin video jechuun isaa dhugaa baay'ee ajaa'iba dhugaa baay'ee waan namatti toludha bakka amma isirratti Jimma Jimmy sun tapha ijoolleeti kunis tapha ijoolleeti maybe Jimma Jimmy te meedaa keessatti taphatamu inni kun amma kuwaasii moo kubbaa makkeessiin taphatamu iyyuu malee keessiin waan tapha wal fakkaatu hojii walitti fiduun isaanii baay'ee dhugaa kilippii baay'ee namatti tola bakka hundi isaa garuu itti dadhabdeetti dhugaa Arsooti keenya irraa bara nama kanarraa dhugaa rabbi namni waa'ee kilippii tokko hojjechuun akka taanii gaara buunee dachaa buunee lagalinne jettu
garuu albeemitti gaafa amma kana keessi itti yaadamee kiliippiin hojjetamu itti dhamaamee hojii koo xidhamee deemee waraabamee diitii godhamee keessi laayirsii godhamee keessi gadhiifamu irraa baraa dhugaa rabbi. Ispoonsara dhabeeni maal dhabeeni sana dhabeeni kana dhabeeni yaa artistoota keenya maal irraa bara. Jimma Jimmy Jimmate በቃ እንደሳ በፈርዱ ተፈራ namni kun dhugaa rabbii nama jabaadha amma kanatti yaada fidee አይዲያ fidee viidiyoo hojjechuunsa location adda filee clipii amma kanatti hojjechuunsa dhugaa nama jabaadha tillee waaw guutuu abarra muuziqaa ajaa'ibaati kunis itti aansinee tokkonnuu afachuudha torbaffaa shaashamannee iyyoolee immoo yeroo darbee irratti hojjennee irrachuudha tiraakii saddeet keessaa jaa hojjennee irraa torbaffaa tokkonnuu afaa shaashamannee muafaa isarratti reaaktii goonachuudha miira shoo connection agaa danda'a jiran gidduutti eeggama Shashamane Garabbi hamma kanatti location fanane keessi kili video jechuun dhugaa muuziqaa ajaa'ibaati kunis bakkeen isaa kun illee namatti tola mee Shashamane madeemanii hojjetan ta'uu danda'a Shashamane biyya keessan tapharu waan isaa Shashamane 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 jannani ormi ilalu Jalate ajitabe moatu jalalani halalan lalani sije chagangorani mijatu dolduzani Lugara musica ajaa'ibaati beeka kisuun seen jira akkas godhatan kuni akka ajaa'iba namatti tolti Clipii hunda isaa keessatti akka argitanii duukaa jechaa hin jiru inni garuu taateewwan achi keessa jiran baay'ee namatti tolu beeka akkasumatti normaal jechuudha. Shashamane Shashamane gubba marti olagare tenye dudu bana marinte tarre connection banne darre brocrasiara digne babloni jalalani jara shashe ojini biye dansa ko gari adani lalise marge geloni laga darare shufera na gargari Shashamane otunargi adun nadiyalavu duani zarranavu abadan zarranavu Shashamane 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 connection ha waan kun garuu Shashamane miti dhugaa biyya keessa miti biyya Awurooppaa keessa iddoo ta'e deemiti garuu yerootti sun raastota wantoota akkasii Shashamane ittiin baay'atu achuma fakkaata malee achi natti hin fakkaatu iddoon kun.
Ijjeeshee gubbaa ililliin daraare jaalalaani gammanna achimoo lagaarre ulfinaaf simbooke saafuu jeechisiisa siidhamnuun jiraannu aatinuufi qilleensa biyya dansaa koo gaarii adaan lallisee margee kennuuni laga daraare shufeera na gargaari shaashamannee otuun argii. Gola klippii kana irratti jaalala hawaasummaa waliin jiraachuu qaban fa'aa ibsa. Akkasumas egaa shaashamannee biyya jaalalaa jedhuun hawaasa akkamitti akka waliin jiraatu jaalalaan akka waliin jiraatu kan as keessatti ibsaa jiranii. Aduun natti yaalafuu du'anii zirraanafuu abadan zirraanafuu. Shaashamannee shaashamannee shaashamannee. Shaashamannee Basuma dhugaa rabbii albeemii ajaa'ibaan bulluqayyu dhugaa albeemii ajaa'iba laayitii jalaa daqiiqaa amma kana taa'achuun sirba hunda isaa kun laayitii jalaa taa'een hojjetaa jira kun sirba isa dhumaati. Shaashamannee dhugaa muuziqaa ajaa'ibaati. Beefarduu Teferraa galata guddaa qabdaa miiraa galata guddaa qabdaa namoota irratti hirmaatu hundi keessan galata guddaa qabdu guutuu abarraa nama ajaa'ibaati nama baay'ee dinqisiifadhu nama baay'ee jaalladhudha albeemii ajaa'ibaati hundi keessan seenaa daawwadhaa. Shaashamannee namoota baay'ee irratti hirmaatee hundi isaa akkas kilippii qabaachuun isaa immoo dhugaa baay'ee namatti tola. Ay guutuu abarraa maalaaf albeemii akkamii baaste dhugaa rabbi. Baay'atee miti dhugaa ammoo saaqimamiidha yoo qorichummaan manuma gaadha. Muuziqaa ajaa'ibaatii hundi keessanii seenaa daawwadhaan siniin jechuu barbaada. Albeemii ajaa'ibaatii namoota chaanal isaarra deemtee daawwachuu dandeessu. Description jiraaf koomentii jalqabaa irratti piiniin godha. Linkii isaa kaa'ee jechuudha. Namoonni chaanal koo faarataa ta'anis subscribe godhachuun barbaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gurgurutti deemnutti nagaan tura.